ashama akkam jirtu nagaa keessanii har'allee artist Umar Sulaiman artist general Umar Sulaiman qabadhee isinii dhufeera mee viidiyoo isaa kana kama waliin ilaallu ta'a viidiyoo kana yeroo dheeraadhaaf anillee hin laalle yeroo dheeraadhaaf waggaa meeqa booda yoo ta'e waggaa 8-9 booda viidiyoo kana laalaa jira walumaan laallame harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota TV Oro guyyaa har'aa kana guyyaa seena qabeessa ta'ee fi guyyaa namoota jaalatan namoota aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa raawwatan akka meeshaa waraanaa tokkotti uummata Oromoo onnachiisuudhaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan artist Umar Sulaiman mana isaa deemuudhaan gaafiif deebii gabaabaa ta'ee uummata Oromoodhaa fi dinqisiifattoota isaatiif dhageessisuudhaaf maqaa TV Orootiin isin affeeraa gamanumaan gama artist Umar Sulaiman isin deebisaa nu wajjin tura. Irraruun aadaateen duraan itti beeyna waan wallaalle nu sahuu beekaa callifneeteen yeroo meetteenaan geerraadhaan duruu jira ajjeesu galu tirtira dhiirri geerareen kuufne baddaa Oromoo jira kaqeerramsaa nuufira madda wanaabuu bira abbaan waraana shaaltuma abbaan jokoo hurruma Oromoon duruu gootuma eenyuun nu cabsee galee tooftaan nu cabsan malee nutu wal cabsee malee nutu wal cabsee malee nutu wal cabsee malee. Mee artist Umar Sulaiman maaliif jallisee? Yaa akkuma beekamu duraan dursee uummata kiyya akkam nagaa jirtu anillee nagaa. Umar maa jal'ise naan jettuun dhagayaa. Wanni an jal'iseef hooyyee ammaa waca birraa hifanneetiin jirra. Osoo keessan beeyne keessaa wacuu irra dhaabannee hubachuu waan jiruuf nurraa. Erga hubanne immoo waan madaalan kaafneef jal'ifne ofirraa. Waan madaalan kaafne akkamittiin fuunee uummatatti irraa sababa jedhutti ture isin irraa. Wanni yeroo ammaa qabsaa'ota keenya qabsoo keessaa yaasee manatti dachaasee golatti ol naqe. Warra kaayoo kalee inni irra dhumaa tureef inni irra dhumaa jiru akka galma geenne galmee irraa haqe. Bakka kana kunoo baaburri qabsoodhaa karaa irraa maqee miseensaaf dabballee foddaadhaan gannaqee haga tokko fudhatee hawaasa caccabsaa shifeeruma waliin qileen baane dhaqe. Warri baaburicha karaa irraa maysee qara qilee dabse dursa faana hin ceene erga baaburichi xiixaa qilee seene qilee sanaa baasuuf funyoo fudhatanii oliif gadi fiigu. Baasuu hin dandeenye akka siidaa Aksuum gargar caccabsinee biyyatti deebifna jedhaniitiin kunoo qaama baaburichaa oliif gad deddeebi'u. Warri walabummaa Oromiyaa teennaa dhagahuu hin feene sun baaburuma waliin qileen baane seene. Warri foddaa yaa'e kun uf duuba dheessa kun taa'ee odeessa kuuwwan abdii kutee gar biyyaa dacha'ee jiruu fi gaggeessa. Ani gabaa tanneen takkaa keessan turre sababa kanatti na dhabdarree keessa. Amma waan adeemaa jiru isiniif odeessaa waan isinii ta'a qabadhaaree keessaa waan hedduu gadhufa waa hedduutu ka'a waa hedduutu kufa warruma ufiifuu oliif dammaqu jalan dammaqinsaan eegaa hooma dhufu cufaa diimaa fi gurraacha leencaa fi deerooyyuu gargarii wallaalle adaa hanga har'aa bineeyyii gugurdoo of keessa awwaallee qabsoon deemuu didda jenneetiin dubbanna ofii ufsa. Choominni jecha bakka haasawuma isaa kanayyuu jecha haasawuma isaa normaal amma kun inni akkanumatti akkuma haasawutti of beekaa jira malee akka waan nama walaloo wayii jedhaa yerootti miti garuu walaloo fakkaata wantichi garuu inni haasawuu jira haasawuma normaal haasaa jira. Bakaallee hogganoota jenna of gubbatti ilaalle adaa harkuma kennaan qabsoo saba kennaa goobanoota dhaallee. Jara kana irra ani gaafii qaba. Akkuma kaleessa maqaaf kaayoo sabaa akka toleetitti saba dura qabaa. Turtaniin sossobaa hadhammoo alaabaan nutti gad dhuftani tundiree waan dabaa. Haasoomeen dhumu keessan kun ajaba. Isin duuba deemne isin namannu. Fuulaa fi fuulatti adii wali himna isin hin amannu.
maaliif yoo jettan Wayyaaneedhaan akkuma jedhaa har'aan ture tana yeroo maqaaf sana, kaayoo kalee wayyaanee. sana lagattanii irraa baqattanii boru alaabaallee akka sooftiititti harkaan naqattanii qoshetti darbattanii alaabaa fi kaayoon isin ooftan tuni wal wajjin hin deemtu maaliif qabattanii alaabaan tajettu alaabaa Oromoo alaabaa Oromiyaa Alaabaan tajet. alaabaan tajettu alaabaa Oromoo alaabaa Oromiyaa kaayoon isin ooftan tasabaaf sablamii kaayoo Itoophiyaa waan gargarii fagoo hamma bayaaf dhiyaa walitti kaleessuun guyyaa adii kanaan akkamitti tayaa deebiin hanga har'aa kennaa turtan hundi deebii gahaa miti kennaa deebii gahaa Akkan. yoo kennuu baattan akka Gafii FD kaasete takkattiin kuruncoo gaditti luka isin jalaadha. Oromiyaa nu hin jijjiirru maqaa Oromummaa dhiiga kenna eenyutu nurraa haqaa galuu feenaa jijjiiradhaatii maqaa Harka kennadhaa dhaqa. jijjiiratarree maqaa jijjiirachuurree haqaa laabaarree tulitee sanii miti lafarraan harkisinaa lafa naqaa. Artist Umar Sulaiman qabsoo Oromoo tana keessatti furmaanni maali jettaati? Ummata keenyaaf rakkoo isaa erga beeyne madda rakkoo yoo beeyne furmaata rakkoo sanii barbaannee furmaata rakkoo sanii yoo arganne humna tokko taanee of duratti gara hujiidhaan duratti harkaanfatuudha. Amma madda irraa kaanee furmaata sana bakka inni irra jirutti furmaata sana akeeknee of duratti ammootuyyuu humna tokko maaliif akka deemnu isinii akeeka akkanaaf mul'atetti. Oromummaan mallattoo sabummaa isiin kufnan kufuuftee imti gaafiin abbaa biyyummaa dhufuuftee imti saba guddaa gadi keessuun gara sabaaf sablummaa abbaa biyyaa moggaasuu fi ambummaa biyya isaa gubbatti reegaa afachiisuuf lammummaa. Osoo kuftee lafaan dhahin ol qabuudhaan mumaan erga kuftee lafa dhooyte gangalannee keessan baanuu gabrummaa tattaafadhaa kaa tattaafachuun ammumaa tattaafadhaa kaa tattaafachuun ammumaa yaa Oromoo Oromummaa jabeessaa isii dhugaa. Isi uumaa kaleessa ta'uumamneen tadhiiga kenna keessa isii sana gadi dhaabaa fageessa isiin suni bar utubaa saba kennaa murteessa isii santuu bilisummaaf walabummaaf birmadummaa saba kennaa milkeessa ufii ammoo sochii kennaaf qabsoo teenna galma sana nu geessa galii qabsoo hidda onnee. Ribuu qaamaa lafee duwidata keessa hawaasummaa jabeessa galii qabsoo hidda onnee ribuu qaamaa lafee duwidata keessa hawaasummaa jabeessa galii qabsoo hidda onnee ribuu qaamaa lafee duwidata keessa Oromummaa jabeessa. Oromummaan keenna nu duraa laaffatee hawaasummaan keenna nu duraa laaffatee laafuu duwwaa miti socho'uun dandeenye nu duraa naaffatee garii namaa ufuu hirraaffate Oromummaa kalee riqicha godhatee irra tarkaanfate as keenna waakkatee nama gaddisiisaa namuu ganda jiruun goojjoo ijaarratee. Foddarraa wallaala balbala cufattee osoo waliin loliin qilleensa gubbatti walitti mufatee daafee hoogganoonni kalee waliin tura walitti gufateen biyyuma hundatti diigomsi hawaasaa ummata mudatee silaanu mudatu osoo sabni keenya Oromummaa ofii sirritti hubatee sababa keessaniin gargar hin facaanu jedhee wal qabatee. Ila kunoo laala bakka kana kunoo siyaasaan taphannuun nurratti taphateen siyaasaan galaana fuudhee nama hantara daayituu siyaasaatu keessaa nama haraa
hayyoonni siyaasaa warri sammuu qaraa teettanii laalinaa keessaa nama hara namni karaa bade karan nama rara ummannis dagame amantii fi kutaa walitti dhiyeennaan hundumtuu qabame daafee siyaasaatiin hundumtuu xaxame manatti dacha'e wal argaan dhabame kanarraa kan ka'e lafti wal argaatu lafa booyaa ta'e kadu'ee maal boonna ka jiru haa boonnu mee maal harkaa qabna waan irra wal qoonnu waan irra wal onnu nu lafee takkatti hundeen teenna takka qubsuma lafaatiin teenna bakka bakka waan feete amani amantiin ta'abbaa waan dhufutu caalaa waan dabre hundumaa irra walii darbaa maaliif yoo jettanii dhala lafaa dhufuuf hawaa kennu hambaa halkanii fi guyyaa qabsotti saacifnu biyya teena irrattis akka taanu abbaa uf duuba deebine mi'a of ilaallu walirra hin jiru tokko tokko hin caallu yoo tokko balleesse tokko obsuu yaallu dhiiroo hundi keenna gabaa hundaa yaane waan kisaaraa malee bu'aan hin dachaane bu'aan nu dachaaneen akka qorsoo bishaan irra dhangalaatee gargarii facaane kuni ta'uu hin qabu ta'e waan hin taane amma malli jiru amma falli jiru akkamittiin kaane hawaasa laaffate waliin jabeeffannaa humna tokko taane adeemne daangaa dhumaa geenne akka daandiin tuni gar tokkoon nun geenne hundi kennaa beeyne ufirra dachaane waliin mari'anne warri waliin jirru artistoonni teenne cuunfaa marii kennaa manguddoodhaan geenne hanga guyyaa hadhaa gargarii hin cinne mariin itti fufe akka kanaan kunoo gara keessan dhufe irra mari'adhaa akkamittiin kaafnaa hawaasa oromoo ka bakka hundatti sakaalamee kufe akka nu laallutti furmaan isaa kana bakka jirtan hundaan hulaa walitti cuftamee wal jala banaa walitti gayyaa'aa waliin mari'adhaa walii qoodaa yaada bakka kuufne kana akkamittiin kaana furmaata barbaada bakka kuufne kana akkamittiin kaana furmaata barbaada hawaasaaf siyaasaan waan jiru wal keessa miseensaaf dabballeen hoogganoonni hundi hattaan qeessiif sheekiin waaqeffataan illeen kamaddan as keessa namni jedhan jiru hawaasaaf siyaasaa gargarii fageessa namni jedhan jiru amantii balleessa wanni jedhaa jiru waan walitti qabdan wal duraan diiginaa wal wajjin jabeessa walitti buutanii hawaasatti bu'uun tasumaa hin tayuu deeggartaaf gargaarta sabaatiin alatti siyaasaan kamiyyuu galma tokkoon gahuu galma keessa galtan uf duraan diiginaa madda irraa dhuuydan ufitti cuftanii ollaa haroon qabne irraa bishaan kadhaa ol gad hin fiiginaa osoo wal taatanii isinuu dureeyyii waa hunduma qabdu amma gaafii hin jabduun ta harkaanu qabdu silaa biyyaaf angoon diina harka jirti isin riphee lolaaf baqataaf baqattuun anallee dabali maal irra wal dhabnaa maal irra wal dhabdu bara dhufaaf dabra osoo nu wal nyaannu mootummaan gabroomsaan inni kun hin kufa inni kun hin dhufa bilisummaan keenna dhufee ka'ee ga'ee hulaa irra kufa nama najiifannu hulaa bilisummaa numa wali cufa hamma yoomiititti gochi akka kanaa dhiiroo itti fufa irra mari'adhaa furmaanni waan kanas akkamitti hin dhufa bilisummaan keennaaf walabummaan keenna haasawaa fi hawwiin tasumaa hin dhufu bilisummaan keennaaf walabummaan keenna haasawaa fi hawwiin tasumaa hin dhufu hamma ciyaasaan diinaa diigameen kufnetti namni tokko kufeef namni lama kufeef jijjiiramni dhufu caasaa kana diiguuf namuu bakka jiruun halkanii fi guyyaa qabsotti haa fufu
dhiiraa fi dubartiin qabsoo haa finiinsu dhiiraa fi dubartiin qabsoo haa finiinsu biyya diimokiraasiin ittiin hojjennetti qabsoo qawwee duwwaa wanni diina jeesu gabrumsaa qawwee fi humna waraanaatiin marteettiin uftiisu humna waraanaatiin waraana ni jiisu dha'uu barbadeessu waraanu madeessu dha'uu barbadeessu waraanu madeessu dha'uu barbadeessu akka oduun fiidee gurra joornaalistii atattamaan geettu gaafa joornaalistii namarraa dubbate ka addunyaan illee waan namaa dhageettu gaafa abbaan irree ufii agrisiise ka addunyaan illee alaabaa fi biyyas kaartaa ufii gubbaa sirnaa namaa keettu akka kanatti keessaa bahan malee haasawaa duwwaan ta'anii keessaa hin bahanii isiniin jedha kana. Galatoomii artist Umar Suleeman biyya keessaa Oromiyaa keessaa akka odeeffamutti artist Umar Suleeman boqotee jira oduun jedhu tokko ka'eetiin hin ture. Oduun sun mee akka arginuttus ta'ee haala nu gammachiisuun haala gaarii irratti si arginee jirra. Oduun sun mee eessaa dhufee maaliif ta'uu danda'e jettee yaaddaati?